jaalallee biyyaa qabda. Biyyaa jaalallee qabda hin arginu jiru. Dura mucaa sana jaaladhee mucaa sana irraa adda beenaa roobsan hin jaaladhe. Hin qabu jarri ajandaa kana na jalaa qabuudhaan walii galanii fan. Ishiin iyyuu. Abshir. Qo'at. No. Kannaa biyya jirtu utuu biyyaan bahi waa jechuun waliin gallee wal jaallanne ta'e waliin gallee. Yeroo biyya jiru wallaahi silkii yuun qabanne jaalallee ka qabadhu miti wallaahi silkii booletti qabadhu. Mandee bilbili kee mandee yoona dhageesse obboleessa'u. Mandee yoona dhageesse obboleessa kiyya bilbila kee sirreessi. Bilbila sirreessi viidiyicha laallaan nuti. Bilbila kee ola taa'e yeroo tokko bilbila kee sagalee mandee dhagaa jirtu gaayis. Nuti dhagaa irraa joosi warra koomentiiti malee nuun dhagaa jirra. Mandee qoy jirti. Aboo na jedhan dubbatin foozii na jedhan dubbatin. Mandee bilbila kee ola taa'e deebii. Ola taa'u beektaa massay bilbila kee yeroo tokko massay kottu. Tapi miliyan galcha guys, kuma dhibban wafe. Obboleesso bilbila kee ola taa'e. Warra koomentiitti dhaga'amaa jiru. Mandee afaan Oromoon dhageessaati. Issammaal? Afaan Oromoon dhageessaa? Haalaan kun bakka tokko teessee dadhee walitti funaante oduu deessitees deemtee. Bilbila kee ola taa'e yeroo tokko miyuutii irra jirta jedhanu biraati. Ansi dhagaa warri koomentii sin dhagaanu bilbila kee ola taa'e ka'e deebii nu jala seeni. Mana follow gochuu dagatina taappii kuma dhibban wafee miliyoona seenuuf taappii leesikoo faamilii leesikoo miliyoona gallu taappii leesikoo kuma dhibba sagalii kuma sagalirra jechuudha. Namni kun sagaltamni taappii goonaan eenyu sen. Mandee afaan Oromoon dhageessu. Obboleessoo bilbila kee ola taa'e bayi bilbila kee ola taa'uun beektuu bilbila kee massaayi kottu deebii hin daganaa asirraa bayi. Maal ta'e warra gastii irraa foloo gochuun dagatinaa inni nama buusee fixee'oo. Ilullee foloo nu godhaa namni foloo irraa hin qabne gaayis. Galchaa ijoollee ammaa intalattis galchaa. Darbatadhu gidduun. Musliima galchaa. Warri Dubaay keessa jirtanu warroonni kaargoo ergachuu barbaadan warroonni qodaa garaagaraa biyyatti ergachuu barbaadan lakkoofsa koo farfaalee jala jira fuudhaan dubbisa. Shamarree kaansileeshinii waraqatii qabdus. Ilaam dubbisuu dandeessu. Ilaam. Munaan tokko jalan jirtu munaa afaa maaf hin galchisan dhugastii gaayis. Ilaam hin jirtu? Musliima hin jirtu? Tokkummaa gastii jala nan galchu gin yaani babarreeffatan kaawwattee mi babarreeffadhaa jedhee. As jalaa bayi deebii atis. Bayi deebii. Ilaam jirtaa? Ba'aan jiru waan galchine maal goota teesse. Ba'aan jiru laal inde. Mara gaadhaan irra teessa meeree hojii hojiin hojjenne maal goota faayidaan kee. Arabiyaa majlisii farshaa mana keessaa wantoota babbareedoo yoo barbaadan Amiidaa dubbisaa lakkoofsi bilbileesii piroofaayilii jala jira jechuudha. Dubbisaa Amiidaa. Inni Amiidaa ol guddisee hoo. Moonitara nama galchaa jenna Amiidaa ollaa guddibtee. Intala galchaa ka lakkoofsa barreessi gifti. Amiidaa dubbisaa gaayis majlisa Arabiyaa majlisii tiraas carqii waan babbareedaa argaa firee eenyu argaa mucaanii kan obboleessa kiyyaa tasumaan itti wal baradhaa kan obboleessa kiyyaatti itti wal baraa miidhagaan tokko gassiira jira naa galchaa miidhagaa tokko sila bakka dhabeen buuse. Galchaa ka lakkoofsa babarreeffadhaa jedhiin baallaa.
Miidhaga lakkoofsa barreessi mee. Ijoolletti lakkoofsa barreessi jedhi intala si ammaatiin. Maal maqaan si? Lakkoofsa barreessi foozii. Miidhagaan barreessaa jira jas ba'aa galchika. Kunoo galfadhee anu lakkoofsa barreessinaan. Okay. Namni biraa lakkoofsa barreessaa. Nama galchine maal gootu moodii targasti keessa teessanii musliimaanii fi ihlaam maal gootan hayyoo jiraatti lakkoofsa barreeffadha isin galcha. Injiru warra hin dhabne tokkummaa jalatti hin jirtu. Anuun qabaamti. Mandeen jira argadheera. Ilu ati hojii ati hojii jirta qo'ati jarattiin aartiti malee mooti. Jarattiin naa galchuu didde malee argaan jira jas baana jechuudha kootu ta'ulla. Jarattiin si'ati keessa hin jirtu garuu sarrafamaa jiru keessa. Kun faayidaan qabdu fayyaan bilaashi donqoorota kan garbi. Jarannaa aartiti ati ilu ati hojii jirta ati keessa hin jirtu. Ati yetakabbarku ሰው ነው keessa jirtu warra rafamaa kana jiru keessa jirtu. Ati laalla afaan Oromoo illee nan dhageessu Amaariffa illee nan dhageessu si waliin rakkadhee bar mandee. Miyuutii irraa ba'i. Itoorkii mana keenya giraawundiitti jiru. Okay amma jira ijoo sagaleen isaa sirriitti jira. Warri komentii jira sagaleen isaa. Jira sagaleen isaa. Okay amma sagaleen kee jira viidiyoo banadhu. Eish. Tapi millionaire fenu guys, commercial pay. Let's go. Okay, mere intalatti maqaan si maa inni? Galchaan intalatti. Lakkoofsa tokko barreessi foozii. Lakkoofsa tokko barreessi. Jaarsa namaati rattanii jira jennaan ammoo jaartiin isin qabatti ijoollee guys. Of eeggadhaa. Fooloo godheedhaa itti deemte namni tokko fooloo godheedhaa itti deemte. Hin badde jaartiin isaallee hin badde bar. Owwana jala jirti moodii sarara sarguu dhabe mal. Ajjala jirti rakkatti dambitee dhutee wana jirti. Waayifaan qabatte. Maadamee jirti. Atitu. Okay. Qaalitti nama maaf hin galture? Kunoo barreeffataa irti galchaa. Siruma ergaa qaba wantoon si ergaa qaba si waan galabbatu wayi ofirraa qaba waan nama galabbatu wayi. Waan akka dheedu wayi waan akka nama deebisu wayi. Double tap guys. Double tap. Okay, akkamitti beektaati obboleessa kiyya akkamitti beektaa? Hin buutee Sumayaan akkamitti maaliif jala jette utuu warra qabdu atoo haadha warra abbaa warraa nama. Akkamitti warra Janajjanne sirii mataa dhaggeeffatu. Foozii dhagaarta miti? Dagaa siree rakkoo qabu jarri amma kan bakka turanii isaa hin beeku ajandaa kana qabuudhaaf dhufanii haasa'i. Zubaala. Ayyatti fufi ragaadhaan deemna viidiyoo qabeedhaa waan ta'eef ragaadhaan deemna itti fufi mande. Nuftee tiiktokiin koo isa kanadhaa barteettaa tiiktokii koo kanadhaa foolonaa deebisiinaan jette tiiktokii. Kanaan dura satanaan hin beekan satanaan ta'uu laayivii irratti guyyaa tokko hin arrabsu ijoollee tarrabsu. Waa'ee funyaanii minaamni funyaan kee cabaadhaa ilkaan kee cabaadha minaam jedhanii arrabsu nama arrabsinaas keessatti hin jedhan ishee mataa seedhaan. Isaan booddee achirratti wal barre kanuma irratti wal barre kanaati. As deebinee tiiktokii isa sanarraan irraa baddee tiiktokii isa kanaanii kiyyaadha kunnaan jettee naaf barreessite. Sidhaa hin jedhee taraa kennite eeggachaan ture miti silaa isaan ture. Kiyyaadha kunnaan jettee waliin haasa'uu jamma akka namni kamiyyuu walitti haasa'utti. Isee waliin hin badde naan jettee hin badden jedhananis kala kana top waliin haasa'aa turreerra komanii dhugaadha kun. Ragaan nu agarsiisuu dandeessaa waa waliin haasoftan kan nu agarsiisuu dandeessaa? Jira viidiyoon isaa jira inni kan immoo jira isa kan tiiktokii immoo baay'ee baasuu nan danda'an tiiktokiin see jira baasuu nan danda'a. Okay bilbila biraa qabdaa? Laan qabu sa'aatii barbaade irraa beessu waraabuu nan danda'a. Tiiktokii ta'e bilookii godheen ture. Hin balleessu baay'ee hin balleessu miti bilookiin yoo bilookii godheen balleessu. Hin balleessu inni gati balleeffamu. Innaa kottu gara dhuma dubbiittas deebina. Ani aybii namni aybii waliin baasu. IB wali video jechuun IB tu jira waan IB tu jira hin baasina IB rakkoon. Jechuun ani wanta isheen jette man wanta isheen obboleettiin qabu wanta isheen jette sanan gaafanne man kalas waa'ee ishee maaloo minaamni jettee jedhan hin gaafanne gonkuma. Amma waan si jettee wal barumsa irratti viidiyoon share itti godhe viidiyoo wayii jettee viidiyoo si share itti godhe man. Wada gaddala inni gaba gara dhumicha dubbi.
bichaatti si gala isaan booddee mucaa tokko jira boos mucaa tokko nama maqaa isaan nama mucicha beeka mucaa sana wajjin wal jaallatu wantoota akka akkasii obbolummaadhaan walitti siqne la tokko obbolummaadhaan walitti siqne miidiyaa waan akkasii irraa of eeggadhu poostii akkasii irraa of eeggadhu innaa natti matti waa'ee mucaa sana mucaa kana natti matti ishee beeka isheen beetti maqaa isaa nattaa isaatti akkas jedhiiraala akkasiin qabadhu duukaan fiigini impostotiin immoo jaalalli yoo ta'e wal qixa impostotiin amma ammaan jedha waa'ee seenatti matti ani beeku isaa duraanii nama duraanii dhalaa kun innaa ergaasii babarreessu qoy wayitu jira mucichi ergaasii babarreessu lakkoofsa qabaatti ta'e dhufuu barbaade ajjira taa'inni hordofuu danda'a waan ta'eef ergaasii babarreessu lakkoofsa waliin kan gwaaddanyaa isaan beeka malee brother okay goddanyaa 1 minute go this time adufu goddanyaa I'm talking about my family 1 minute change side 1 minute Why? 1 minute change side help me Why? 1 minute yeah calling 1 minute change side help me this wala line kasanii rochi hojii kaampaanii jira fakkaate innaa maal sii taaga tokkummaa nan gorsa mucaa kana dhiisi bakka innaa dhufteetu mistira isaanitti himte akkas godha dubartoota akkas godha jettee natti himte dhiisi bakka siin taane miti dhiisi bakka of kabaji sagal dhiiran poostoti minaamin jedheen gorsan obbolummaa ilaa jaalala keessan galle gaamma wal janaatti hin galle noormaalii irra jirra laama obbolummaa gorsa saayid ta'e jechuudha eeyya amma saayid obbolummaa irra jirra noormaalii innaa utuma deemnu gaa dubbiitee tanni jira waa jira iseenis asa jammartanis asa jammar maalirraa walitti dhufna karaa imootiin maaliif karaa tiktok yaafamne jedhetan silkii koo kenneeraaf silkii koo kenneefennaan yoo sitti tolidha waliin jedheen ofiin kenneef silkii koo naa dawwalte walitti haasofne haati manaa kee maaliif naa duursiisti laayivii irraa naan jette dhufte karaa imootti galleerra amma baay'ee maaliif na duursiisti maaliif ani yeroo sana dha manaa koo wallollee jirra immoo galle innaan dhiisati bakka sammuun qabdu seen dhiisati hin jedheen duukaan dhaqinii minaamin hin jedheen isheetti ni maa jira waliinaa somna gilxiuma isaa walitti haasa'uu jammarre anaaf poozine jechuudha haasa jammarre waanuma namni kam godhu wajjin haasa'uu jammarre waanuma jiru jechuudha maal haasa'uusan naale gaasa gaaji waanuma jaalalaa jechuudhaan garuu waan isa sanaa wajjin haasofne miti malee dhimma sanaa miti malee dhimma biltummaa jechuun okay viidiyoo koolii galtaniitu viidiyoo koolii anis nan dawwalaaf iseenis naa dawwalti irra caalaa naa dawwalti seenu ganamas naa dawwalti hin badde naan jette anis hin badde hin jedhaani garuu iseen maal goote irra caalaa baalaansii kan see caala kan isheen naa dawwalaa turte waan hunda natti maxaa hinaasa ulaa waan ishee wajjin haasofne tokko naasa osirratti haa iddarragin waan nama tokko wajjin haasofte naasoftu innaan kee utuma nagaa jiru nagaadhaan mee waa si gaaf jaalala walirraa qeebaltaniitu amma jaalallee galee walirraa qeebaltanii wal gaafatanii walirraa qeeballee akkanaadha manaa qabutti mee faaktii isaa akka mucaa qabutti mee walaman siisneer sin jaalla siin jettee siinis isa dhiibte innaa maalini jedhen beektaa isa jaallattu sana moo anasii wayyannaan hin beeku waan saasitu natti tola naan jette dhugaa dubbachuuf taana isa kan keetti sana moo anasitti tolanna isa waan taan beeku natti tola naan jette kanaaf wantoota akka takkasii haa ta'uu barbaadan jiru maaliif anis obboleettii qaba wanta akkasii immoo IBdha waan akkasii kafar walii gochuun dirqama garuu dhimmi dubbii keenya maaloodha seete haati manaa koo isheen dhimma walirraan qaban turan amma carraa koo amman fixutti miitii naa qabsiisiin isaan booddee reject ta'uu aye jiraan Kansaati ijoolleen Turkii. Innaan viidiyoo wayitan waraabadhee poostota beektaa viidiyoo wayii raayyaa abbaa maccaa waraabeen poosti godhe deddeebi'een poosti godhe viidiyoon kun vaaraalii ba'e namni ilaalcha gaarii na argatee koomentii jabaadhu naan jedhanii koomentii kana mucaan tokko mucaa'umti beekumsaa tokko fuutee maal gooti beektaa poosti gooti viidiyoo sana fuutee jabbaa viidiyoo sana gaafa seen poosti gootu isheen kunii fi haati manaan kun tapha sana arrabsu. Intalli si ummaa ifa arrabsi ture. Jiraan sagaleen ko jira. Jirte intalli si ummaa ifa arrabsi ture.
Jiraan tokkuma. Yes, yes. Jirta. Sagaleen kun jiru? Jira. Jirta, jirta. Mande jirta keenya dhagaan jirtu ati. Mande jirta. Aman jiru? Jirta, jirta, jirta. Anna video kana gaafa post si godhu video kana mucaan kun post gaafa gootu mucaa kana arrabsu haati manaa koo fi Fooziin mucaa kana arrabsu Foozii seen kuni an mucaan irraa qaba abbaa manaa koo dha abbaa man Foozii seen kun an abbaa manaa jira videoon isaa jira ana abbaa manaa koo dha abbaa mucaa kooti dha dhimma irraa qabda jetteetu arrabsiti Foozii seen kun intala seesan jira miiseejiin sees wanti seen barreessites jira dhugaadhaaf taana. Foozii si kanatti iyyuu Jabba? mandeen abbaa manaa kiyyaa abbaa daa'ima kiyyaa Foozii jettee seekan aywa yes Ennaan kee mucaa seen kun natti mate mucaa seen kun maallaan jette beektaa mucaa biyyaa waan kanatti jira miiseejichuu jiraan siin jette jira miiseejichi ayyee ishii goohe ayyee miiseejii seen barreessite amman mucattii seen rabsamte suniyyuu qabaachuu dandeessi natti ergite mucattiin akkasinaan jedhu jette kami haati manaan kee jettee natti ergite seenan rabsamte kun immoo waan gaariidha miidiyaa raayyaa abbaa machaa hunduma namni foomesii meeqa yoo postotaa jira isaan booddee kee maallaan jetti Foozii see kana itti naare laayivii irratti mucaa see sana ajju wallo laayiru haadha manaa kootiif Foozii seen kun laayivii irratti see sana arrabsu beektaa mucaa see sana laayivii kana nan naqe lixeetan al tokkitti maal jedhan beektaa dhimma irraa qabdu abbaan barbaade viidiyoo koo postatu waan gaariidha kun immoo sinittiin gadde jedhee tan beela jirti seen mataan seeyyuu Foozii seen kun na duukaa buute anaaf Foozii wadaa jalaa asirratti ni taa'u qaalleen amma jaallalee amma gaa warra keetti ganteettaa isin warra lama taatanii warra keessii sana gantaniittu haadha daa'ima keetti gantaniittu amma fiqirii keessa Foozii si kanaa waliin seentan jechuudha. Kottu kaasa sittin sii dhufa jira. An silayyuu wal gannee jirra ishee wajjin riileeshiniin qabnu wal waltaanuu gidduu jira silayyuu. Innaa Foozii see kana wajjin naasomna waan jirru innaa Foozii natti matteeti miti kana irratti as deebinee jara lamaan arrabseen bu'een laayiviirra gaafa arrabsee buu Foozii seen kun laayiviirra na duukaa fiigaa dhufte hiimoodhaan naa dawwalte irrattiin cufe irrattiin cufe naa dawwalte irrattiin cufe sagaleen qabe sittiin gadde baay'ee kana sirraan eegnanii akkas jettee barreessitaati jedheetanii laayivii irratti sayyuu maqaa koo kaastanii moo jedheetan itti taasise Foozii seen kun maallaan jette haadha manaa keessatti na ergee naan jette maasalaama. Isaan booddee Foozii keessummeessuu hin dandeenye sa'aatii sanatti haareen jira maaliif mucaa irratti hojjetu mucaa biyyaadha waan fokkisaas miti wanti seen hojjettes waan uumaa miti waan namni kamiyyuu hojjetu riipost koppii liinki sheer waan namni kam viidiyoo namaa poosti godhee meeqa poosti gochaa irra waan gaariidha daawaadha waan ta'eef isaan booddee Foozii see kana bilookiin godheen ishee kana jechuudha bakka naa zabdeen naa hin bilookii godheen gilchiidha gaafa na sirrattaa isa maqaa balleessuu miti waan dhugaa jirtu lafa kaa jira shari'aa natti dadawwalte narraan kaastu jira waraabamee jira dhugaadhaaf kaadheen jiran waraabbadheen qaban irraa buuteetu haadha manaa kenne ergee asirraa beetan silkii namaatti dabarsee si agarsiisan. Innaan kee Fooziin bilookii gaafan godhuun Fooziidhaa fi haati manaan kun walii galan asirratti. Gabba Foozii Faatima Fooziin gaafan bilookii godhu aariin bilookii godheen natti haadha manaa koo wajjin walii galtee an kadiree wajjin akkas godheera wajjin akkas godheera waan akkasinaan jedheera minaamin jetteetu fira ta'an deebi'anii. Ayyee Foozii seen kun gara achirratti maal godhe? Daa'ima keetiitiin wal tokkooman gaajjarri kun walitti dhufanii masaan ayyee anaanii keessaa shuutina godhan jechuudha. Garuu Fooziin dogoggora isheen hojjette maaloon viidiyoo isa ofii naa dawwalte sagalee naa qabde waan wajjin haasofne balleessite. Kan hin dawwaleef kan hin sagalee qabeef duuba waraabdee haadha warraa kooti ergite. Loltaan keenyaan ka'u ture laanaaf Foozii. Foozii dhimma wal loluuf hin qabne nagaa homaan chaa'u waliin jenna malee illikiitti galteetu seeni
Gaafan bilookii godhu samma birrii minaamneet laa birrii miti dhugaan jirtu. Birrii miti sababaa waan sana dhiisitti hin gadde jedhetan bilookii godhenan. Achumaanitu dhaqanii haadha manaa hojii walii galu. Sila garuu haadha manaa hojii waliin galan. Fooziin akka wanna ni naasa'in wanta ni godhin haadha manaa kootti mannaqanii laayivii irrattuu barra raggaxameen ture laayivii irratti iyyuu. Haatumti manaan koo mataa seena raggaxxee turte. Fooziin keessa jirte isaan booddee maal naan jedhu laayivii irra taa'anii achi taa'e sirriidha na gargaaraa ture ijoollee na gargaara obboleettiis qabaadha manaas qaba nama na gargaaru baay'ee qaba. Hattaa ormi na gargaaru iyyuu jira. Garuu masa sadarkaa tana irra hin jiru. Namni kamiyyuu rakkatan gargaarama. Ilmi namaa numa rakkata. Innaa haadha manaa koo sanas nan dhiisee ishee kanas nan dhiisee zimmedhe tan nan dhaggeeffadheen. Hunda jaraa bilookiin godhe ofirra. Viidiyoo chagar walaa jira maaliin godhe beektaa? Elaa dhugaan jirtu kan nama ijoollee nama lamaaf hin erge ijoollee jiratti si kan nama lama elaa dhugaa koo kana naa baraa. Akkas akkasidha mistirri jiru kanadha waan ta'eef dhugaa koo kana baraa jedheetan ijoollee lamaaf dafee tan waraabee erge gwaaddanyoota hiriyaa kun wajjin jiranittis nan hime dhugaa jirtu. Gaafa wanti kun aggaannaname mucaa kootiif anaan gaafa na raggatan. Ani maatii koo faamilii koo bira ga'e beektaa dubbiin kun obboleettii koo seesii bira ga'e na gaggaafatan ijoolleen bakka hurdees no. Kanaaf iyyuu mistira kana waraabadheen kaadheen viidiyoo kana waraabadhee laa dhugaan jirtu kanumadha dhugaa koo naa baraa kanadha wanti naaf Fooziyaa walitti fidu. Fooziyaan waa'ee obbolummaadhaan walitti haadha manaa koo garuu maaliin godhe beektaa? Viidiyoochan ergeef dhugaa jirtu. Elaa wal bira qabiilaan viidiyoo kana lamaan jedheetan dhugaa jirtu itti erge amaneen jechuudha. Kanaaf na kakadhu naa immoo nan kakadhu. Okay, galatoom. Okay. Okay. Sagaleen jira miti ijool. Waa jira. Okay, ishi Abu Kiram. Abu Akirami dhimma emergency qabda? Dhimma kana moo waa biraat? Abu Akiram miti irraa bahi. Abu Akiram miti irraa bahi Abu Akiram si bu'umna. Abu Akiram bashasha. Okay. Deebii qabdaa dhimma kana irratti maal lafa kakatu waan siif kakatu qabaa ishi ati warraa kee ammaa moo icciitiin dhokate jiraachuu danda'a waan jala jiraattee galtu nutti mi lakkoofsa ishee maannu akkaawuntii. Jarri lama yoo walii qabaatan malee ana gidduu kanuma mistira. Okay. Isheen immoo waan afitta. Maa inni maqaan tiiktookii warra keessa naasee harkaa badee. Okay. Sumee. Wayye. Inka kana video baane akka katu jaalala Foozii wajjin eegaleera jedhee. Foozii wajjin jaalala eegaleera miira jaalalaa keessa galeerani. Video kana daashii kakachiisa. Banadhati. Jaalala video. Gama saatiin naa jaallatu miira jaalalaa kee hin galle. Utuu kakaatiin Ndaawuna tokko malala kuno simfuudha jedheeni unetaawun ninagagar agabashallo biyyaas ነበር anaaf iseen wala mansiisne jechuudha haadha manaa kee onaan jette kana seen nameeti waan biraa naasofnu sagalu baanneeri hende dhugaa jirtu ani lama rakkati nu fida eshi ragaa nu fida waan wajjinaa turtan keessaa ba'ee fiduun Bayi fidi yaa ragaadhaan deemna nuti. Bayitii namatti dabarfadhuuti kan isin seensisa. Maayika kaadhan namtu ragaan jiru. Mana fooloo godhaa saaphii miliyoona seenee jirra. Galatooma. Arabiyaa majlisii minaaminaa wanta barbaadan tiraas jarqii minaamanii Amiidaa diizaayin dubbisa. Amiidaa diizaayin dubbisa guys. Amiidaa diizaayin dubbisa. Ijoolleen jimma keessa jirtan hundinuu bakka feetetti isin erguu dandeessi. Amiidaa diizaayin dubbisuun dagatina. Kun jirti kaabaa eenyurraa qabdi waan ta'eef piroofaayilirra. Maani maqaan warra isaa isinii namni tokko fooloon godhinaa itti deemte sun maqaan warra isaa. Jaarsa kun namni tokko fooloon godhinaa itti deemte sun. Warri fooloo goote wallaahi tokko gosa. Sumee furii soddoma. Yeratteerti maqaallee sumee furii soddoma. Sheeritti godhi walquba qabdu miti sheeritti godhi. Sheeritti godhi. TikTok Amiidaan jimma jirti. kanan beeku kanan beeku. Bare ras bare TikTok kana. Okay. Gochuun dagatina taappii miliyoona seenee jira amasagginaalloo. Fooloo gochuun dagatina mana fooloo gochuun dagatina. Miidhagaanis ijoollee tokko ijaazaa buufatee harkaa badee odeeffannoon jedhu nu qaqqabaa jira. Ni ilaalla waan jiru. Okay.
Miidhagaanis nama wayii ijaaza buusee harkaa badeera tokkummaa. Mucicha galchaa innaan dhufe gaayis. Nabaani piraayiveetii irraa baasi nabaani. Nabaani Shariif akkaawuntii kee piraayiveetii irraa baasi. Tole hilsammaan piraayiveetii irraa baasi. Foozi viidiyoo banadhate. Video na di da yala ra yo buzo na de sa male na buzo amma ko. Na Share ke kun. Erge male kun taale share garan le share garan. Ai kaisi ajara jirta sifu aggaru kan angalisitanu yeruma tokko daqiiquma shawwena angalisitanu sifu aggaru donkoro asgabu dedo galchi sifu aggaru kan agalsi bannaati network inna dire dedo mucicha galcha ragaa fidi ajira video ergi fi sultal video ergi video ergi sultal video tergi abdi shafi kala sul galcha la fadu watu jira miti taga gazu guys hundi kesul qopa warra follow na goda isini fan debisa commenti jara jeru follow goda isini debisu wante follow argunda sane warra commenti jara follow wal goda akati wali debitan na beka wante commenti jara tis follow wal goda ichu goda follow warra commenti jara isini debisu wallahi na mana isini debisu ichu ilami nenyu nasina jala gese sila donkorochi munatti tokko maalina angalisitanu jolle munatti tokko jara jirti fakkaata aduwaa nyaatu sababa. Uummanni nagaa waltanii. Yuutu godhadhaa soddaa waalaikum salaam. Wacan barbaanu. Yuutu godhadhaa. Qamaa jirtanii yuutu godhadhaa. Qamaa yuutu godhadhaati. Okay. Mucicha galchaa. Memberii ta'a namni memberii hin taane memberii ta'a akkasii. Thank you. Amma sagginaa laachu. Amiidaa diizaayin foloo godhachuun dagatinaa. Amiidaa diizaayin foloo gochuun dagatinaa qabadhaa. Keessattuu ijoolleen jimmaa baay'ee sin gargaarti jechuudha. Ijoolleen jimmaa jechuun hojiin si jimmaa keessa waan ta'eef jechuudha. Ila Maimunaan galchitu ati? Munaa maaliif hin galchitu? Hin jirtu ati jala? Okay. Dabarfatee dhufaa jira amma sitti foloo godhaman. Miliyoona galleera taappii galatoomaa. Iluun baay'ee deemee gaa'e. Miidhaga. Double tap godha guys. Miidhagaan hin jiru fakkaata. Miidhagaa. Viidiyoo banadhu fooziin hin jirtu. Fooziin hin baate. Okay foozii lakkoofsa barreessi. Ihilaan foozii galchi. Ihilaan foozii galchi. Maate miidhaga. Ihilaan. Tokkuma maate. Intalli tokko na ulfeessee bade siin jedhaa isiinis. Aduftu. Fidii kottu. Plastii kottu jedhi. Hundi keessan double tap. Double tap guys. Double tap. Meera intalattiin ijoollee maaliif hin galchitan foozii? Ilaa maaliif hin galchitu? Jaallattuu diina Islaam ta'us eenyu ta'us galchi rakkoon qabu. Foozii afurii soddomaati miti tokkee. Galchisiis foozii afurii soddomaas galchee. Hin argite? Sheer godhaaf hin jira hin jirtu miirree. Foozii miti isiin boo afurii soddomaa maasiin. Isiin aan fide waan gaddeebiin wayii qabdi sii galee waan galabbatamu wayii qabdi nama galabbatamu wayii qabdi dhumarratti. Jajjaba fakkaatti miqattiin sii galee. Sumee. Nama galabbatamee jira dhumarratti. Isiin tokko sumee afurii soddomaati isiin fooziin immoo waan galabbatamu wayiiti dhumnisi. Nabaani piraayiveetii irra jirta nabaani shaafii saayiba kiyyaa sharii fi saayiba kiyyaa piraayiveetii irra jirta akkaawuntiin kee piraayiveet godhama. Namni illee fooloo si gochuu hin danda'u si galchuu si harkisuu illee hin dandeenye. Akkaawuntii kee namaan piraayiveetii irraa baasee dhuti. Tole piraayiveetii irra jira akkaawuntiin kee. Fooloo si godhamuu hin danda'u si deebifamuu hin danda'u si galfamuu hin danda'u. Piraayiveetii xayyiquu ምንድን ነው ነርከበደ ግሮዳ
Fozi galchi ka ilaam buushi kana sittin cabsin fozi galchi. An jaallattuutiin dhufani kunoo. Jaallattuun ofii galtee moo joo? Ofii galteen dubbatee jechuu yaa'anii jira mitiire? Warra komentii follow wal godhaa. Ishi video okay. Daa'imatti hin qabina ammoodha. Ati maaliif jajjeeqamtaa? Okay. Ati Abraatiin keessan badde. Okay, mucichira gaafuna lachuu dhaqee mandee galchaa mandee lakkoofsa barreessi. Kaakaa osoo hin taane ragaa sana booda yaa sana booda siigaa ergaan sii qaba akka Oromootti akka obboleettii tokkotti waa gaariin sii qaba. Yaaduuf bakka nan galcha bakka nama buufne galchina rakkoon jiru. Kana fayyaa gada caamna namni rakkoon hin jiru. Double tap guys. Mana follow gochuun dagatina hundi keessan. Follow itti bu'aa mana follow argu. Follow argu mana follow godhaa jechuudha. Baba gus. Sagalee nagaa muru. La bilbila naaseesi. Abbaa mana ijaadheen gaddaatiin moonar kaamilee qeetteeratti bilbilti tokko. Walitti sin finne abbaa mana akkoota moodeelii fi milii qiraan jiraa jirti. Bakkanee walla. Attuun inni booddeen abirrii dhiiseera bakka. Abbaa mana miliqee immoo. Abbaa mana akka dheengaddaa tokko badee barbaadaa ture isaatu miliqee immoo. Lakkii booddeen immoo abbaa mana fatanaa ta'eera. Balaa dhabu. Sumeen dhufteetti meeree ergaa jiru kaa? Sumee jirtaa? Sumee 30 galchaayyee. Mandee galchaa okay. Okay nyum buumna. Amo si deebisa bakka xiqqoo naa ture bakkee. Naa ture xiqqoo amo. Bakkee naa ture xiqqoo si gibti. Eelaami nama buusi galchime. Eelaam. Manne meeree ergaan jiru kaan? Eewun buusu. Toofiqiin buusi. Toofik dedoo buusoo dide. Toofik dedoo shenyee. Attureera shenyee. Aawo. Sumee fi midhaan buuftanii ayyeesh. Amoo deebii rakkoon qabuuti. Galchi jara sana keessaa tokko. Galchi kaa maani wantichi. Inni eenyu Mandeellaan maani Mandeellaan dhimma kana quba qabaa? Mandeellaas keessa hirtaa dhimma kana waa quba qabdaa? Anwaa tokko isin galchuus hin danda'u gaa isin harkaa badee bara. Gurbaan nama asirraa gadi bu'ee eessa dhaqee kana hunda maal fiduu? Lachuu azalaan jiru bar kawaggaa meeqaa kaasan araaraman iyyuu poostii wal godhan iyyuu anna qabuudhaaf jiran ajandaa kana qabuudhaaf jiranii kawaggaa meeqaa kaasanii badan mammoo lachuu. Sheritti godhaa namni fooloo gootan sheritti godhaa namni fooloo irraa qabdan. Fooloo irraa qabdaa asirraa? Hin qabu fooloo akka kanaan ka duratti malee. Erga waliin haasawaa ta'e hagam keessanitti isin. Faana haasawaa wallahi an quraana fidee isinii kakadha qasaman billaahi soban dubbaddu.
waa'ee birriitii wal biloon waa'ee birriitii na bilooke dhuguma san na bilooke Ari minami ka jedhu birri na erge na erguu dinnaan na bilooke an amma nan kakadha birri na ergin jenne ni haa jedhu gaafa dhun yeroo Atuma ijaarsa nama maa ijjana jente. wallahi hin jaallanne ani wallahi mucaan jaalladhe jiru yu posting godhiini isa yu dhiisi mataa guddinaan na caala malee waan itti na caaluun qabu anis Dubaay jira innis Dubaay jira naan jedha wallahi arrabbi arraba koo shaadaa dadhabsiisi yoo sobaara ta'e ma amaraatuudhaan way amaraatuudhaan kanatti kakadhaa sobanni jara jendaa kana qabuudha biyyatti jaalallee eessatti eegalteeti jaalala kana kun an jaalala suutii mattee galeen jaalala dhufeeyyuu Itoophiyaatti waa yuun beeku waan jaalalli fakkaatu iyyuu tokkoma siin dubbadhu tokkuma sumaan. waa kiis gooteen beektu biyyatti waa kana kiis gooteen beektu sorry gaa amida sorry soddaadhii kamanuu godhaa gara buma maal gootu sin sila siennaan waan waa kiis gooteetta biyyatti wallahi waan tokko hin goone Itoophiyaatti silkii hin qaban nam tokko illee hin jaallanne wallahi durbummaa kee suudiidhumatti baddeere ay salphaan meedha bara suudiimatti galaafatamte Roosa turate durbummaa. ijoollee wari aamiliin gurra qabadhaa amiidhan nu rakkifteetis gurra qabadhuu taa'e bakka akkatti haasa'uu dhiibnu hin qabnu nuti dhukkuba gurra keessa suurtii kaadha mucaan kabajan qabu itti ijoolleen soddaan illee jala jira soddaan inni miutii irraa baafattee isaa gurra qabadhee naan jechuun moo rakkane wallaahi amma siin kun inni soddaa bira ta'e seenan dhaggeeffatiin intarneetii kana soddaatti kan ittiin soddaan as keessa jira akka taasifamu rakkanne bo ija qabadhaa bo haasawni akkamitti hafaa miti Gurratti sooftii kaadhame kottumee boozii waa gaafana tokkoon. ati jana januu fi hin deebisiniif keessoodhaan hin nyaattan. Foozii dingilii kee roobsaa turate. Obbonaa ibsa galee qaqqabaan dhaggeeffatiin asin. Eega silaasitti waan jiru. Numu. Abunaaf jechuusi. Jirati gadi qabu dhagaan jiru karaa in konkolaachisaa jira nu faayiraan nu dhaga'u jedhi rakkoon hin jiru. Hin beektan afis hin beekna maaliif abbaa ta'e. Foozi. Wayye midhaga maal jettame? Kabaja kee roobsaa turate jira. Eessa turte makkaa turte moo yaadiin jirta moo makkaan jirta? Makkaan yaadiin jira. Dulgumaan irraa fudhatee malee siin jedhanii erga yaadiin dhufee bartanii moo asitti wal bartanii? Asitti wal bartanii moo makkatti erga dhufee wal bartanii? Koi miidhaga koi. Ilaa amma tokkuma maalidha? Amma isaa keessatti beektaa. Koi sirriidha. Koi maalidha beektaa? Ani si dubbachuu barbaadu tokkuma koi ilaa. Amma jarri amma warraaf abbaa manaatiin dhufanii himata mucaa kana irratti bananii sagaleen koo jira miti tokkum akkamitti ajandaan jara kanaatii fi ajandaan mucattii kanaan roobsaa wal qabachuu danda'e akkamitti himata banan intala gad nu jiraanni isin jedhan isiidhaan roobsanii matee taa'ee jiru dhaggeeffadhu aboo intala gadi isin jedhanii iyyanii dhufanii utuu nuti waa'ee roobsanitti jiru roobsan immoo amma dhufaan jiru waan ta'eef kan roobsan irratti ibsa kennu argasii maaf dhufanii himataan mucattii kana sitti jarri kun afaan oromoo dhaga'u amma argasii dhufan afaan oromoo tokkuma maal taate ጥያቄ ምን አገባኝ አንተ ምን አገባ nuti hin gaafanne waan jiru hundasa himata bananii dhaggeeffachuudha amma roobsaniin maal gochuu dandeenye waan dubbachuu jedhetu jira ka roobsan isinii galee roobsan dhufee dhiisee furmaatatu jira jechuudha ka roobsan furmaatatu jira furmaanni maali boodatti adeemna seettan himan dhufee dhiisee eessa raqee achi raqee dhaqee an waan atteenshinii kun fuune ammasan furmaata bareedaa wayitu jira furmaata hundi namaa beeku beekaa nama dubbachuu dhiisee furmaaticha immoo imanni sii kun akkamitti ilaalamaa danda'uu qabdu isa kansiisa dhageenyeerra amma roobsan immoo biisii jira roobsan hin finne laa amma sadii amma roobsan miti amma dagatameera yoo waa'ee roobsan ani kannaan galle jarri kuni miidhaga dhagaye
Miidha garagai. Jaallattu galchaa. Ihila maala sii goota too hin galchine indaas hin barreeffattu. Karoomsa waan amma lafatti qabneef jira. Roobsan hin jiru amma fakkeenyaaf hojiirra hin jira jedhee miti. Inni garuu jiraatu dhiisus waan dhugaa tokkotu jira. Adhufuu adhiisuu waan dhugaa tokkotu lafa jira. Dhugichi maali waliin itti adeemna boodan dubbadha amma dubbadhu beekaan dhiisa. Inni dirqama miti iyyuu fiduun koo. Akka dirqamaatti ilaaluun qabdu barreessa fiduu. Siigalee. Kan isaa furmaanni jira jechuudha. Furmaanni jiru maalii waliin ilaallaa jechuudha. Beekaan amma miira keessa galee dubbachuu dhiisaa jira. Ayyuu galchi. Eelaa ayyuu galchi. Ayyuu galchi lakkoofsa barreessaa jirti eelaa. Amma maalidha beektaa tokkuma amma waa'ee karoorsa rakkoon kaleessa ni dabalee dhaggeeffadhu. Karoorsan mucaadhaa waan hin dhaamutu jira jechuudha. Karoorsan mucuma kanaa waan hin dhaamutu jira. Roobsan caala. Amma na fuuchuu qabaa jedhaa itti dirqama bara. Sigalee karoorsan. Wanna biraan jiru. Amma roobsanii ijaazaa buusee na xabbasee na fuuchuu qabaa. Tokkee. Namba gaafii tokko si gaafadhe. Ani immoo samarraa hin gaafii qaba. Footi galchi ehilaam. Nan darbin kaa. Si balleessaan jira si ilaam dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi si abbaarraraan jira si. Galchi lakkoofsa barreessaa jirtu. Eeshaayyuu na gaafadhu. Xayyiq. Ijoolleen kun ni kaadhaan wal fuudhan zimjaan ijaasaa wal buufatan. Kana bichaa naa deebisime. Aboo ijaazaa kottuu na fuudhi wal fuudhan malee. Ni kan maaltu jira? Hayyee maal gochuu gaddeebi'ee Ayu no imma sawaayiroo isaanii irratti yaadan kennatina. Ayu imma roosanii wal qabartu irratti yaadan kennatina ammallee. Gana roosan illee dhufaa dhimma roosan irra amma jandaan gara sana gara kamitti jijjiirame gara jara warra abbaa manaatiin amma dhufanii himata mucaarratti kanatti. Karoosan qofa. Wanti nuti barbaannu roobsaniin fuuta onni fuudhee maal goona amma fakkeenyaaf isiidhaan illee gaariin ta'uu galee amma isin kaayyoon kun wajjirti roobsan na fuuchuu qaba. Sigalee amma roobsan birree irraa nyaanneen xabbasee gaa durbummaan koos badeera jedhaa jirti Allah waa aleem gaa rabbitu beeka garuu isin durbummaan baduu sun sirriidhaa giftiin kakattaa. Waa'ee durbummaadhiis. Keetan fiden an kakadhaan wallaahi. Isa kaan ragaa gaafannaa durbummaa ragaa isaa fuuna akeekaa tokkummaa maal ta'e. Amma isa kaanii waan jarri wal mormi ragaa tekkistii finna isa kana isaa finna ragaa waa'ee durbummaa. Ragaan jira. Naanillah. Osoo biyyaatti ragaatu jira walla. Durbummaa numti sun osoo biyyaatti badee bar ragaa qaba bar. Biyya namaatti ragaa maayoo. Isin roobsan naafuu barbaada miti amma roobsan naafuu miti kaayyoon kee. Wallahi Qur'aan amti waan fedhe fide dubbuma roobsan suratee naan gadhaan. Naanillahi aisaa ibicha fiyya. Orma kottaayyuu haa dhufu naan kakadhaan takka dhiira tokko bira ga'ee dhiira tokko dhasi dhiira dhaadee ol jedhee laalleen abbaa fedhe biratti naan kakadha kan sarraan kanaaf. Wayi muutiin qabanne si hin jedhee bira kaa'aa. Ya udah dia. Mau cincang cara biar nanti. Bayi dis mucin soba jandana gorachuudhaaf dhufe kaleessa hin gadhamaa yoomna himatti maa kaleessa hin gadhaatti niitiin isinis yoom dhufan araaramnee jirra naan jette araaramnee jirra poostii godhaadhaan illee poostii na godhaa jira bakka naan ishi bakka sin gidduuti baadhee lammaan isaanii dhiiseen isheellee bilooke jara gidduuti baa araaraman sobannee jandana qabuufan malee. Nawalin guddisaa hime.
Goda follow goda fi Abdi Shafiti follow goda. Naolin guddisaa si. Okay. Naolin guddisaa. Mujichee gaayirra maayini maqaan gurbichaa jettanii gurbichi maqaan isaa maayini? Ishee mataaru. Mandee eenyutu fide mandee munaara jala jirtu munaasu fidde? Mandee munaaf fidde. Jaartii isaanatu fide. Munaara jala jirtu? Jaartii isaanatu fide. Meera jaartiin isaa inni galee eenyu namni galee kun eenyu ni eeraam? Dagaa. Miidhagaa. Okay. Kan biraawoo? Kan biraa kanuma duraanii. Naawoliin intarneetii maayini naawoliin guddiif tureeti? Ayyee. Maaliif intarneetii naawoliin guddiif ture? Intarneetiin maayii viidiyoon banatu ture? Intala maaf hin banattu? Mandee galchaa jedhaa galchikaa galchaa jedhaa meeree mandeen? Hin jiranii lamman jiraayyuu. Fidi kakka fidde. Obboleettii kiyya viidiyoo banadhu. Ergaa fi mooditariitti ergaa eelaamitti ergi. Aaw. Kan jaallattuutiin galte laa bilbillinii fakkaansi bilbila orjinaaliidha fakkaata keefeekiidha bilbilli. Okay. Okay. Warri ijoolleetti fiddan fidaa karagaa ijoollee maqaa balleessanii maa badure mucaan man deemu maal jedhu maqaa balleessee maa badere. Inni ragaa fidachuu deeme eessa deeme ragaan kana hunda eessa barbaadamaa jira. Obboleettii kiyya okay. Waa'ee kan roobsan irratti ergaa dabarsaa. Sumeetti ishee. Obboleettii kiyya. Jirtu asirra garuu. Kan roobsan ittan waa irra siibaa namillee irraa barnoota fudhatu. Kan roobsanii dhibba keessaa dhibba dogoggoratti qabduun sitti hima jechuudha giifti. Qonna garaa qalbiin na dhaggeeffadhu. Intala durbaateetti nama waa beektu obboleettii illee qabdaa. Biyya Arabaa kana keessatti sin fuudha sin jechuu danda'a sin jana jana jechuu danda'a dhiira tokko wajjin waan fedhe yoo ta'e ertaa. Okay, nargaan jirtu. Karoobsan irratti dogoggoreessan jira ka jedhu bakkeedhuma jira jechuudha. Bakkeedhuma jira. Eeyyen kana. Okay. Karoobsan irratti dogoggorri sirri bakkee jira bara. Dogoggorri sirriitti jira bara. Beekaadhuma naasa'uu dhiisaa jira malee roobsaniin dhimma roobsan kana utuu roobsaniin dawwalanii dhimma kana fuulduratti maaltu ta'uu qaba jedhee murteessuu danda'a. Waan dhugaa lafa jiru bara. Yoo maal goone jechuudha nama biraa ta'e. Garuuti mandee galchaa dhufeera mandeen amma cuftee jirta bakka akkasitti dhiisa akka inni jiru isaatti dhiisi cuftee jirta. Kan roobsan sirriitti lafa jira murteen utuu isa biran ga'inuu murtaa'uu danda'a. Waan dhugaa lafa jiru tokko utuu irra hin kaasin jechuudha. Mucaan ammaa dhufeera haasaa kootti fufuu. Haasaa kootti fufuu. Kan eenyuraan siikaa gurbaa roobsan. Gurbaan roobsanii situ raqee fooloo godhee indaganaa waa'ee sin jaallaa wal jaalladhaa wal jarajjantanii reebbii yaa baata malee namni ijaazaa wal buusaa oolama jammaraa darajaa'u. Ijaazaa namni wal buusaa akkuma arge wal godhaa oolaa namni kabajee qabu garuu namni seeftii ofii beeku ijaazaan bu'u. Dhaggeeffadhu sirriitti harkatti hin qabin. Achitti gaaffii qaba. Sirku baay'ee. Gaaffii qaba. An suudii dhufee waggaa tokko takka dhiiraaf illee ijaazaan baane waadaadhaan na baase. Waadaa galeetu na baase. Akkatti noormaalii kiyyaan baane. Namni okay.
Okay, nabali tafi na galchalto. Okay. Okay. Devian Jiram. Hello, mana bro? Abu ki cabara mau ni Turki ke de asana kaga tai. Abu ki yakko. Kon kada ki yan. Jiram masa galen ko. Karomsan kabanis kibbanis yoo dhufe daa'imni yoo ulfatate daa'ima deetti kennu qabnu sumatti kenna garuu dogoggorri kee dhibba eessa akka jira jedhu waan ifadha jechuudha waan lama gaafachiisu miti ilmi ijoolleen illee wanta irraa barachuu qaban waadaa sagaleen sirriitti jira miidhaga maannoo ehilaam hin qabu inni turkii yaa kani nuti gaafannu Okay. Mee murteessuun dura ijoollee namaa dhuftu. Karoomsan dhiisaatiin karoomsan beekanii harka qabadde. Murteen inuma nurka jira bara. In erga namni hundinuu dogoggorreessa jira maaltu godhamuu qaba. Dubbachuu qabdi turte moo dubbachuu qabdu turte baatee iyyachuu qabdi malee iyyachuu qabdu adeemsicha akkamii ilmi namaa kamuun beekana bara. Utuu keessa gal ilaale jechuudha. Dogoggorreessa jira nyutu dogoggorre eega dogoggorri kun ta'e immoo maaltu furmaata ta'uu danda'a ka jedhu waanuma sirrii lafa jiru. Waanuma roobsanii nama barbaachisu ture. Garuu akka inni fuudhuu fi hin gaafanna haadha warraa isaatti fuudhu yoo ulfaataate mucaa isaa guddisuudha wanti biraa wanti godhan jiru. Kun waan qabatamaatti lafa jiru jechuudha. Waan nu rakkisu miti. Waan amma kana rakkina qabu miti jechuu barbaadeetanii badii murteessuun wanti jira kun qabu jechuu miti. Badii waan kanaa murteessuun garuu baay'ee salphaadha badicha murteessuun. Waan dhugaa lafa jiru dubbanna waan ta'eef. Okay. Waa'ee roobsanitti hin deebi'a. Bamajammaraa darajaa kaleessaa kaasee si dubbachiisaan ture. Namni dhaqee fooloo godhisi fooloo gooteen dubbiste jaalala akka gaafatte kaleessa natti himtee turte jaalala gaafatte waan fedhe siin jechuu danda'a waadaa seerri jana tarii reebbii yaabaata rabban balaan nattabu rabban mana ajjeesu dhame wal jira maa ija kee duraan haa fuudhu dhame si xabbasuu gaafa jedhe seera janaati rabban mana faa'ul lakkaasin nana jaambeer amantiin haadhum nana jaambeer waadaan sii galaa sin fuudha. Guyyaa deemee wal jala jentan roobsanii nuti dubbannu. Abuu sagaleen jiru. Eelaam jiru sagaleen. Okay. Deemee wal jala jentanii roobsanii deemee. Ji'a lamatti waadaa. Okay, ji'a lama. Thank you. Ati wannati dogoggorte jalqaba dhiira dhattee jaalala gaafattee jechuun ijaazaa buutee jechuun amiidhaan keessatti buuteetti biti ijoollee. Akkas miti elaa. Warri wal yeellaan qoy nakatti qabinaa isaan wanta hunda isaa akka nama kitaaba dubbisuutti dubbiseera. Naagal wannati natti himtu hin jirtu. Wanni leessichatti naagalchitu hin jirtu. Dhimma roobsi walbattee utuu roobsanii dhimma keerra dhaabbeen dubbadha. Akka nama kitaaba dubbisuutti